jaarsi tokko dubartii waa sagaliin horatan. Sagalsan keessa takka osaan takka gorsaan takka dhossaadhaan horatan. Ani bar wama san iyyuu haa godhu yookaan dhugaan godhe ta'a yookaan piraankiis godhe ta'a yookaan soba ta'a wanni ati irraa beektu tokko hin jiru waan san. Waliin haasofne addaan baana tiktokii dhufee laayivii irra dhufee naga kammaa dhufee tiktokii irratti waan san godhe waan san dhugaan godhe sobaan godhe wanni ati irraa beektu tokko hin jiru. Guyyaa lammaffaa silaa guyyaan ani akkasii falmadde naa deebitee Ana dhagahi ka waan takka dhagahi waan asirraa taazzabe wayiitiif jira. Waan san godhe godhu garaan godhu sobaan godhu piraankiis godhu waan sanan godhe. Ati bar sa'a takkitti sabriinaa qabdee sabriinaa gadhiiftee taan qabdee taan hin luftee bar bineensa hoolatii keessa ka'e taatee bar. Qabdu anamma osoo ati walaa dura waan san eegaltee maal godhaa jira jedhamanii kalaas eeganii baalish wuccee waxaa soson ka addaree hanchii wuciinaa siddis kan addarii gootee barate. Inni naafeeru. Inni naafne dayyuu seksee jaalala keenya waan ofi. Koomantii banaa gaa jaalladhi. Hinaafuun waan jira bar. Hinaafuun waan jiru. Anis ni naafaa bar. Koomantii maaliif cufan kooyi? Mbekon anis barni hinaafa bar hini naafu jechuudha miti bar fakkeenyaaf ati osoo fuutee jaartii ujala qabdu jaartiin tante ta duraanii takka ilmoo qabattee jaarsa jaartii ati yoo loofte hin dubbanne taate yoo lolte hin dubbanne nama mana keessa si gorfattu alas hin baafne rabbi siif haa godhu. Atiifillee akkasumatti rabbii walitti sinaalii su'aan ofii ta'uu mucaanis haadhaan si jaalataa guyyaa isaan kaniin ani akkasin lolee ani nama qarqara jaartii siyyaan barbaadu jiru lolee waan feete fitinaan jee kana jechuun lubbuusaa siifannee jira jechuun walitti sinaa urgeessu haadhaan si jaalataa akka gaariitti khidmaa teessan khidmaa duraanuu ni beekta akka gaarii akka bakka biyyi walitti sinaa urgeessu lama ta'a ciisaa sadi ta'a. ما قلت عربي عرفي أكما كبراتنا كي قبضان فيان في جرين ونمت بريدان الحمد لله والله أبوستو يدن وانا جرى قلت ربي مالتو عريسي مالتو عريسي قروا بريد تجرت ما شاء الله سرع بريد تجر إيه فما هي وبريكي سجرة إني هو أي أنا ما وانجر سقي أنا قاعدة كان يقول كتير الواقع كذا تسجيل سوار No, yonta jadi mal tu jira yonta ni remo mal tu jira. Yonta jadi beri dah hari gambar dah gambar cura sih kan? Yonta remo ilmakai kaisa David ilmakai good. Ilmakai good hatta? Ilmakai di David tese ilmakai good hatta. Duranu jarti lah mana hayam tu duranu. Aku ilman kia jaten David ni baru duras. No, atik jate David baru anu fitur. No, anggatin debe takka isin katebe ka guys guya takka isin katembe ko ba. Katenyu bisa deh. Ani kale akka tasa kale sa bicha wallahi ni kanan sen ni male ani jolli ya guya hunda kai. Kamu kamu namni kayaknya gize amma dabe gize jirenya mata saya gale wali oda wal jibba wal malja ana gati kuma mo kana seneti namu jirenya kayaknya dan kabannya tis jirenya kayak kabatan le jirenya kayak kabade tenye wali naso ini apa perlu buat aja. Ada nak kenapa nih tifufamu kau buang beredan, wajib jabefamu kau? No, jechun maybe masa nulle oso anjirulle furu dan desa. Yokan azali rabbi le nanti dufe furu dan desa. Karamata inu lamme pacu dan desa. Anafsi emang wanu jibisi su wanu lolci su wali wanu jechi si sunjuru. Malika. Yatim fune kabenya keti fute. Wan kabdu fute. Wa rabbi si kennetti.
Kana waan ta'eef an ammoo yoo danda'e isin lachuu naga gaafachuu yoo dadhabe ammoo isinumarraa fagaachuudha malee wanni wannu lachiisu walitti na buusu tokko hin jiru. Guddoon waan ofiitu yaarkoo guyyaa fedduun gammadee eega guyyaa meeqaa booda kaanaa fedhe akkana waliin haasofne haalaan natti tola fedduun gammadee das na jee gammachuun naa jiraadhu kun tokke. Bultiin danda'a kan diigamne rakkoon qabu an sanuman si himaa mallee maaf achi dhattee maaf akkas jettee maaf akkas waan akkas akkasiisan akka bultiin kan diigamne asumaan dhaamsa sinne. Umaa yaadin isiin rakkoon qabdu kana duraa sitti hime namaan iddoo kabajuun jeeni haasinni jidduu seenee waliin nu jiru maal maal hin jiru waan ta'eef yaada fayyadamuun wal galatoome oke. Yaa akka wal dhabdan hin barbaadu rabbii waliin isinaa jiraachisu taate. Aamin waliin dhabnu umaa yaadin atillee akkasumatti hobleencoon natti naaru jee yaada. Ati bilcheessiteetuma namaa kennitaa. Warra komentiin haasa'ee warra fidhaatu. Mana kafna godhanii bar akkamin sirraa fudhatti. Bakka kam suuraa isii gaggaragalcheerra haa ta'u gaa'isee akkammoo suuraa isaa gaggaragalcheerra. Garuu mee waan ofii waan layyatti si jee keessaa mee mudannoo kadhaa waan bakka ajaa'iba sitti irraa waan takka takka nuu himime koomentii irraa waan ajaa'iba. Koomentii irraa wanni na ajaa'ibe irra caalaani namoonni tiktokii kuni moor akka waliin nu jaalatanidha. Irra caalatti wanni ana ajaa'ibe jechuudha. Moor namoonni hedduun akka waliin nu jaalatan akka waliin nu kabajan mitaasitti warra yookaan waliin beekne kanaa miti karaa keessaatiinis namoonni hedduun maaf addaan baatanii maal rakkoo jira isin araarsinuu lakkoofsa sanaa kennee minaamina wallaahi warroota jedhantu jira. Namoota sanniin kan mallee kabajaa fi jaalala daachaan qabaa fi itti aansee koomentii jalatti ammoo bakka irra caalaan isaanii rakkatanii jidduu tana garas fiiganii garana fiiganii gariin oduullee kana fidu jira. Odii maaliif haasa'e fidu? Garii. Anamma isiiyyuu hin beeku beektaa mucayyooyyuu hin beeku. Kana dura jechuudha. Ijoollee mata yatooyyoo zikiraata akka jaalatee barnaan jedhan tame zikiraan ton numan jedha tame zikiraan ton numan jedha. Ijoollees jalatti barreessiti zikiraa jaalee? Yaa na jalanni barreessanii zikiraan ton tamin jedha booda lamoo ibsaan fuudhee waliin nu fide. Haa ta'u garuu wanti ani koomentii warra koomentii kana galateeffadhu nama hagan moor wajjin jaalachuu isaaniiti. Warri koomentii kun ammoo dantaan qabu beektaa gaafa si jaalatellee akka si jaalatetti gaafa si jibbillee akka si jibbetti ammoo waliin nu jaalachuun isaanii waliin nu kabajuun isaanii wanni jechuun isaanii hedduu natti tola ammallee haanuma kanaan itti haafuufaniin jedha. Garuu ammoo wanni isaan gorsi tokko jiraate akkuma biyyaa baanee kun Ameerikaa kun Kanaadaa kun Awustiraaliyaa jiraataa jiru kana namni gaafa walitti dabalame addaan baananii walitti hin dabalamu. Erga walitti dabalamanii booda ammoo adda bahuun noormaal waan jiru. Nama ammaaf akkas taata ammaaf akkana gootaa ati gowwaa ati gantuu ati akkas harrabni akkasii sun ammoo hin barbaachisu. Irra caalaan ammoo mana kiyyatti wallaa foolorraa kaafadhee jaalfadgaraa irra gubee jaal akkas jedhaa jira waan akkanaa dubbataara. Dabe hedduu akkasaan jee? Yaa waan akkasiiti. Ani bakka dhiisaa rasaasa keessan dachaafadhaa waladhaati rakkoon qabu. Gaafa sargii isaa dhukaaftanii jedheen ture. Rasaasa isaanii haakkamu. Rasaasa keessan qaama nyaachifatanii deemartan kana dachaafadhaa gaafa sargii dhukaaftanii jedheeni. Ammaayyuu kun hojjala kanatti bar sigatee deemee akkamii waliin naasoftaa yookaan walitti araaramaa yookaan baasi. Waan ofiitu anaa sigatee deeme maatiin nagatee deeme dhugaa himeef meetakkitti tanaan himeef ijoollee. Si maal jettee himte? Ani immoo akka ati nagattee deemte akka ati dura leenjoo bira deemte kilee godha himeef malee akkaanaan singatiin hunda himeef atillee himeef meerra deebi'e. Bar nama tokko yoo jaalatte
jireenya lafarraa kanatti nama takka yoo jaalatte waa hedduu madaalta. Jaarsa jechuun isaa mataan isaa qoraasuma ni beektaa miti kunoo urgoo isa sabareedhaan yookaan nama qodaadhaan wanna godhanii kaanii urgeessanii kaanii aanan itti buusan jechuudha. Jaarsa jechuun waan akkasiiti. Jaarsa jechuun? Jaarsa jechuun waan akkasii jaartiidhaaf jechuudha. Argitee maaliif yoo jettee jaarsi tokko dubartii waa sagaliin horatan. Sagalsan keessaa takka osaan takka gorsaan takka dhossaadhaan horatan. Ani bar wama san iyyuu haa godhu yookaan dhugaan godhe ta'a yookaan piraankiis godhe ta'a yookaan soba ta'a wanni atirraa beektu tokko hin jiru waan san. Waliin haasofne addaan baana tiktokii dhufee laayivii irra dhufee naga kamnaa dhufee tiktokii irratti waan san godhe waan san dhugaan godhe sobaan godhe wanni atirraa beektu tokko hin jiru. Yaada maffaas laa guyyaan ani akkasii falmaddesan naa deebitee naasuu na dhagahi ka waan takka dhagahi waan sirraa taazzabe wayitiis jira. Waan san godhe godhu garaan godhu sobaan godhu piraankiis godhu waan sanan godhe. Ati bar sa'a takkitti sabriinaa qabdee sabriinaa gadhiiftee taan qabdee taan hin luftee bar bineensa hoolatii keessa ka'e taatee bar. Akkas gochuu qabdu. Anamma osoo ati wala dura waan san eegaltee maal godhaa jira jedha malee kalaas eeganii baalish wuccee waxaa soson ka addaree hancii wuciinaa siddis kana addarii gootee barate. Inni naafeera. Inni naafne dayyuu seksee jaan dhageenya waan ofi. Koomantii banaa gaa jaallatti. Hinaafuun waan jira bar. Hinaafuun waan jiru. Anis ni naafaa bar. Koomantii maaliif cufan kooyi? Hin beekan. Anis bar ni hinaafaa bar. Inni naafuu jechuudha miti bar. Fakkeenyaaf ati osoo fuutee jaartii of jalaa qabdu jaartiin tanteeta duraanii takka. Ilmoo qabattee jaarsa dhiira biraa waliin osoo deemaa turte dhufte diqqishuu wayila taanaan qalbiin tante ima jetti. Qalbiin tante jechuudha. Keessattuu nama akka malitti adda baateen waan tasaafaa irratti adda baateen qalbiin tante numa si cabdi. Maali jennaan yookaan amma waliin jirtu sun akka duraa sii ta'uu dhabdee osoo hin taane akka ta duraa san sii ta'uu dhabdee osoo hin taane yookaan ammoo ka amma waliin jirtu akka ka duraa san sii ta'uu dhabee osoo hin taane wanta jidduu keessan dura jiru san waan wayii waan jidduu keessan jiru waan guyyaa takkaallee taanaan san yaadattee qalbiin tante ashi si jetti jechuudha. Kanaaf ati silaa guyyaa san kaatee osoo dhabin jedhin na dawwaltee lakkoofsa walii qabnaa wasaappii telegiraamaa daarektii miiseenjera na dawwaltee sila waan kana maal dalagaa jirta jettee tekistii. Na jalaa kaasuu diddeebiiti. Aara nan dawwallee. Yoom naa dawwaluu dhaqqabdee baramma fuula nagayaa haasaa jirraa miti bara. Bari yoom naa dawwaluu yoo dhaqqabdee ati bar sa'aati masaritti. Maaliif akkas goote ture waay maaliif akkas goote? Silaa na gaafachuu qabda ture bara amma osoo ati dubartii biraa walitti si arge miti osoo dubartii waliin ciisaartu yoo si arge ana osoo taate an osoo dubartii wajji ciisaartu si argeeti wanna takka hin dubbadhu. Maal godhaa haatummaan achii kaatu eegeetumaani waan sirraa badee ati waan san daladdeef si gaafadha. Akka kiyyatti jechuudha. Maaf waan kana daladde? Mona sobe moo dhugaadha moo maali? Si gaafadha malee ka'eeti lafaa ka'ee baqa eegata akkas goote anis waan biraa godhu bar ati yoo takka balleessite ani irratti dabalee lama godhee jechuudha bar garaagarummaan qabnu anaafatis ama anas sigata hin jedhamu sun agata hin jedhamu osoo yookaan oolteeyyuu guyyaan lammataatu ta'e homaa miti sa'aatii wal fakkaataa keessa jechuudha bada balleessu sun jedhamu. Oolaan guyyaatti aanu kaniin akkas godhe baruu waan ofi. No wallaahi guyyama sani. No waan ofi koo guyyaatti aanu. Wallahi guyyama sani rabbi kafadhe guyyama sani warri koomentii dhagaa. Sabiinaa wajjin guyyaatti naasuu neetu maqalli. Wallahi guyyama sani. No. Sanuu laal dhageeffadhu ibsaan na bira dhufee. Ibsaan na bira dhufee jechuudha. Sila maal taatan hadhaanaan jedhe ibsaan natti ergatee. Maaf garuu guyyaa sana jalaa qabuu didde halkan okkuu. Dhageeffadhu kaa.
ibsaan namira ture maal taatan hadhaan jennaani an ibsaatti qophoose akkana jedheen coo waliin jira guyyaa san. Aganatti okay jedhee ka'ee booda lamu viidiyoo messenjera waraabanii natti ergan. TV Sabrina. Messenjera. Wayi akkasin naa weellisaa turte. Meedhaa sagalee isii sagalee hirriba irraa na kaase. Den sitte dhageessa sagalee san ni hirriba irraa na kaafte. Meedhaa daliin immoo ladda kan kee taa'ee itti cabsi. Kas godhe abboo jedhi abboo buti abboo jedha. Kaya. Kati fi leencoon reetti baartee tuugisee saddeqa. Dadda walee maaltu ta'ee sarayyayii nyaatte naan jechuu qabu. Itti cabsi jedhaa silaa keettichi jidduu kennaallee jedhee. Waan ofii ga'u garuu bar inni hinaaffaan na gubee dhiiroo ati waan guma kiyyaa san hinaaffaan si gubee. Ani hoomatti akka ilaalama viidiyoo na waraabanii natti fidanii. Feer kana godhanii. Keessin si sirbituu maal jettu. Alhamdulillahi irra caalaa gara amaarifaatitti achi kutti waan ta'eef baay'een dhaga'u. Rabbiin barna jaalata. Rabbi na jaalachuuf kan kee. Garuu hunda si erganiimi. Viidiyoo isaa mammorinatti ergan ammoo ani fuuluma isiitiif kan kee argin hammaaf daqiiqaa takka dhaggeeffadheera. Ofirraa dabarsaa. Waan masaanuun ta'e taane. Masaanuun ta'e taane kan bareedduumi. Masaanuun ta'e? Yaa bareedduumi. Jechuun masaanuudhaa miti baran amma. Sorry yaa jaatin tiyya sorry. Jechuun masaanuu xiyyan taatu baramma jechuun addaan baane isinis kophaa jiraatti. Isii wajjin jiraatte malee anaa waliin hin jiraattu. Osoo jidduutti na lamaan jiraatte meebi masaanuudhaa. Okay, amma akkamiin taane bareedduumi? Bareedduudhaa miti. Taane isin gaafachuu jiraas ta'e. Akkamitti bultii xiyyatanna hiddaan lafarraa sochoosuu dhufte moo gadhaabuu dhufte? Noota isin gadhaabbatti tiyyarra yaada.